Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a barumsa Ingiliffaa dubbisaatiin walitti deebineerra jechuudha. Viidiyoo keenya miila darbeen introductionii yookaan viidiyoo dubbisaa kan isa duraatirra itti fufee ilaallee turre jechuudha. Long sound and short vowel sound kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo hundaan ilaalla jechuudha. Tokko tokkoon isaa ilaalla. Har'a kan A ni ilaalla. Long sound vowel A kan laallu ta'a jechuudha. Viidiyoowwan darbe ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Telegram irratti illee lafa isiniif kaayetan jira. Telegram akkamitti join gootanii amma akka itti aanutti join gochuu ni dandeessan jechuudha. Wanta kana ilaaluudhaan join godha jechuudha. Okay, maal gootanii asirratti mallattoo tana ni tuqxanii. Mallattoo tana erga tuqxanii booda ammoo wantoonni baay'een barreeffaman ni jiru. Wantoota barreeffaman kana kan isin wantoota baay'ee waa'ee viidiyootillee achi jalatti isin barreessuu ni danda'a. Kanaafuu dubbisaa hanga ta'e jechuudha. Kaawwan descriptionii hunda dubbisuun isinirraan eegamu. Akkanumaanis kan barraa'u waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu isa kan isin barbaadan telegiraamii kiyya join godhaa kan jedhus ni jira. Akkasumas wantoota adda addaa warroonni ana barbaadanis ni jira jechuudha. Kanaafuu akkanatti join gochuu ni dandeessanii yookaan akkanatti na argachuu ni dandeessan jechuudha. Har'a gara viidiyoo keenyaatti yoo daballu long sound long vowel sound A kan jedhu ilaalla jechuudha. Example of long sound long vowel words kan jedhu keessa with the example A ilaalla jechuudha. Amma har'aaf A ilaalla. A nu hedduu qaba of keessatti. Kanaafuu isaan ilaalla jechuudha. Shortiin amma akkuma isinitti hime short yoo ta'e akka afaan oromootitti dhiyaata jechuudha. Soundiin isaa akka afaan oromootitti dhiyaata. Amma H'n I A waliin yoo ta'e A afaan oromoo sana jechuudha. A waliin yoo ta'e haa jenna. Short yoo ta'e. Garuu long yoo ta'e garuu maal jennaa? He akka A'titti fayyadamna jechuudha. A ni jirti miti I O U kan jedhu san jechuudha. Akkasitti fayyadamna jechuudha. Kanuma afaan Ingiliffaa saf fakkeessina jechuudha. Anyway ilaalla garuu example irratti kanaafuu na waliin turuu hin raaffatinaa na hordofaa hin jedha. Okay, maa inni tokkoffaan amma yoo asitti ilaallu jechuudha. With the long A sound maali asirratti amma yoo argitan A jennee dubbisna jechuudha. Longi waan ta'eef aan jennu amma accorn hin jennu asirratti amma argitanitti accorn hin jennu maaliifi longiidha. Accorn jechuudha. Accorn asirratti ammoo itti kan aanu gadi dubbisu wayyaa. Gadi yoo dubbisnu miti gadi dubbisna. Accornedha. Kan itti aanu immoo face. Amma face jenna jechuudha. Maaliifi akka yeroo duraasan akka shortii san amma akka shortii yoo ta'e faa jennaa miti. F akka oromiffaatitti waan dhiyaatuuf yoo akkas ta'e faa jenna. Garuu asirratti maal jenna? Fe jenna jechuudha. Jechoota lama walitti qabsiistanii dubbisuu beekuu qabdanii fe jenna jechuudha. Fe jenna face. Yeroo baay'ee longii fi longii yeroo duraati yoo fayyadamne amma fakkeenyaaf face yoo jenne kan dhumaasu silent taate jechuudha. Dhumaa kana argitanii am silent taate. Face si kophaa qoba fudhanne jechuudha. Si waliin yoo taatu short irratti laallee jirraa miti viidiyoo san isaallee sirriitti ilaalaa. Viidiyoo san osoo laaltanii gaariidha jechuudha. Dura viidiyoo kanaan dura Telegram irra linkii isaa lafa isinii godheen jira. Kanaafuu warra dubbisa barbaadaniif isa laaluun isin fayyada. Nama kamiyyuu ni fayyada. Waan beeknu nutti fakkaate wantoota tokko kan hin beekne ni jiru jechuudha. Kanaafuu irraa fayyadamaa ilaalatoo hin jedha jechuudha. Okay, kan biraa ammoo maa inni? Grace kan jedhu kana keessatti grace yoo jennu jenna.
amma shortii yoo ta'e grass ra r fi a akka maalitti dubbisnaa yuslay akka raatitti dubbisna garuu longi waan ta'eef grace longi fi shortii akkamitti addaan baafanna kan jedhu yeroo baay'ee wantoota dubbisnuun wanta adda addaatiin akkanatti ruuliin kana jedhu jiru seerri kana jedhu jiru hangan ani argettu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko tokko akkanumatti yeroo baay'ee yoo dubbistan isinoo addaan baafattan jechuudha. Akkanumattu addaan baafattanii kanaafuu isinirraa kan eegamu shaakalli adda addaati malee akkanatti isaaf cinqamuu miti jechuudha. Okay, kan itti aanu place maal jedha place 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 is jedha. Okay, amma kan itti aanu irratti immoo kolamanii itti aanu irratti alleen alleen al jennu amma asirratti e jenna jechuudha. E jenna isaan fayyadamna jechuudha. Alleen. Okay, kan itti aanu immoo fatal 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 yoo jennam asirratti kan itti aanu feeta amma fakkeenyaaf asirratti maal yoo jennee dubbisne fatal yoo jennee dubbisne shortii fayyadamne jechuudha. Shortii fayyadamne jechuudha. Fatal yoo jennu fa f e akka faatitti f immoo akka shortiitti fatal yoo jennu feeta amma asirratti fetal jenna kan lammataa san akka shortiitti fayyadameetan dubbise jechuudha. Fetal kan jedhu jechuudha. Kan itti aanu immoo hesitate 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 yoo jedhe amma asitti hesitate 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 yoo jedhe t fi a akka t titti dubbisna jechuudha. Hesitate kan jedhu jechuudha. Achitti aanu immoo rate raatee hin jennu amma oromifaanitti osoo dhiyeessine raatee jenna garuu asirratti rate kan dhumaa sun saayilantii taate jechuudha. Iin dhumaa sun saayilantii taate rate jenna jechuudha. Okay, kolamanii isa sadaffaarra immoo yoo dhaqnu brave 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 flaky inflate state kan jedhu kana ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Baay'eedha. Inflate state asirratti ammoo change amma chaan jennu maalifi akkuma isinitti hime maalif kan akkana goonu longi waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu change jenna. Kan itti aanu ammoo game jenna jechuudha. game name amma kan dhuma argitanii sirratti iddoo baay'eetti saalantii taati kan dhumaan dubbisnu. Name illee yoo jennu kan dhumaa san hin dubbisne dhumaan dubbisne game illee yoo jennu change kan dhumaan dubbisnu yeroo tokkoffaa irratti amma jechoota afuriin wordii afuriin yookaan qubeewwan afuriin kan eegalan maal goona kan dhumaa san hin dubbisnu saalantii goona jechuudha. Amma asirratti vibrate jenna jechuudha. Amma asirratti kan aayit illee ilaaluu hin dandeenye kunillee longidha jechuudha. Vibrate hin jennu v fi I walirratti I jenna jenna jechuudha. Vibrate. Okay, kan itti aanu ammoo kanuma e kanaan hedduu jira waan ta'eef e fi I illee walitti yoo dhufan I ta'an jechuudha. E ta'an jechuudha. E fi I illee yoo walitti dhufan e qofaa miti long soundii kan ta'uu danda'u. E fi I walirratti yoo dhufan amma argitanii miti asitti e fi I yoo walirratti dhufan aid kan tokkoffaa irratti amma aid jedha. Kan itti aanu immoo chain jennee dubbisna jechuudha. E fi I illee yoo walirratti dhufan chain. Gate made argitanii asirratti made
made, made, read, read. Argitanitti asirratti hundaa hubachaa deemuu qabdan jechuudha. A fi I akka eetitti trail, eel, trail. Kanumaa kan amma asirratti trail. Kolomanii lammaffaa bira immoo yoo dhaqnu bail, 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 rain, drain, drain, hail, hail, nail. Kan itti aanu immoo nail, sail. Amma A fi I kana akkamitti ilaalla? A fi I A jennee dubbisna jechuudha. Sail, ail, sail, ail. Trait, trait, A jennee dubbisna jechuudha. Okay, kolomanii isa sadaffaa bira immoo yoo dhaqnu bait, fail, jail, plane, sprain, whale. Kan isa dhumaa immoo braid, braid, frail. Argitanitti mountain, 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 quail, straight, straight, vein. Kan jedhu jechuudha. Okay, amma immoo kan inni biraa maal inni? Kan A Y waliin illee yoo taate, A Y waliin illee yoo taate akkasumatti dubbisna jechuudha. A Y waliinis yoo taate A jenna jechuudha. A kophaas yoo taate A jennee dubbisna long irratti jechuudha. A I waliin yoo taate A jenna, akkasumas A's Y waliin yoo taate A jenna jechuudha. Away, asirratti argitanii am away, A, away, 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 day, A. Kanumaa kun A jennee dubbisna jechuudha. Day, delay, lay, portray, portray, say, stray, always, ace. Asirratti argitanitti am always, ace, dismay. A kan jettu tanam dismay, A, ise, ise, A, ise, may. Kanumaa tanam may hin jennu. Maalifi short irraa miti kan jirru long waan ta'eef akka maquma qubeetitti dubbisna. Dhaa miti kan jidduu M fi Y jirtu tun may jenna jechuudha. Okay, pray, pray, slay, slay, sway, betray. Amma kolomanii sadaffaarra irra betray, betray, display, 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 fray, fray hin jennu, fray, fray, pay, pay, ray, ray, ray hin jennu, ray hin jennu, ray, spray, spray, try, 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 tray jenna amma asirratti. Try hin jennu, try, ray osoo hin taane tray jenna. Okay, kolomanii isa dhumaa clay, clay, dissay, hay, play, play, relay, stay, way jenna jechuudha. Kanuma egaa akkanatti irra deddeebitanii yoo ilaaltan isinii gala. Kanaafuu irra deddeebitanii ilaaluu hin irraanfatinaay.
maalinni wanti biraa ammoo sirriitti dubbisa kan barannu sirriitti wanta adda addaa dubbisuudhaan waan ta'eef ni ilaalla jechuudha. Nusi na waliinis ni ilaalla, isinis dubbisuu keessan irraanfatinaa. Aappii tokkollee ni jira, kanaafuu aappii saniinillee akka isin gargaaru yeroo biraa viidiyoo akka isiniifan hojjedha jechuudha. Appilikeeshinii saniin dubbisa isin gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanu irratti yookaan viidiyoo isa sadaffaattis ta'uu danda'a. Appilikeeshinii isaan akkamitti fayyadamtanii dubbisa akka barachuu dandeessan isiniifan viidiyoo hojjedha jechuudha. Kanaafuu chaanaala kanarraa hin badinaa. Chaanaala kana hordofaa. Aga ammaa turtanii waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Warroonni laayik hin godhin laayik gochuun hin irraanfatinaa jechuudha. Laayik gochuudhaan wal yaa gargaaru jechuudha. Descriptionii jara akkuma isinitti hime warroonni chaanaala kiyya join hin godhinis godhuu dandeessanii. Kanaafuu ammaaf bakkuma artanitti nagaa.